Anti tajaajila geejjibaa keessan waajjirri poolisii bulchiinsa magaalaa Galamsootii fi ejeensiin geejjiba bulchiinsa magaalaa Galamsoo baga ayyaana torbee nageenya tiraafikaa ittiin nu gahe jecha mirgaaf dirqama keenya beeknee ga'ee keenya bahachuudhaan balaa tiraafikaa hir'isne lubbuu fi qabeenya balaarraa haa ittifnu yoo jennu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Balaan tiraafikaa sochii dhalli namaa guyyaa guyyaan taasisu keessatti rakkoo tasaa uumamte saffisa guddaadhaan haflipha fililiqii fiduudhaan lubbuu habajamtuu qisaasee nama wal habaabsuu fi qabeenya mancaasu farra gammachuu dhala namaati. Lubbuu habajamtuu fi qabeenya ifaajaan horatame balaa tasaarraa eewalanii nagaan banii nagaan galuu caalaa kan nama gammachiisu waan hin jirreef balaa tiraafikaa tasaa uumamuun lubbuu habajamtuu qisaasee qabeenya mancaasu ittisuu keessatti anis atis isaanis nutis isinis hundumti keenyaahu ga'ee keenya bahachuudhaan lubbuu qaaliif habajamtuuf waardiyyaa dhaabbannee qabeenya haa kunuunsinuun dhaamsa keenya kan kabajaaf ulfinaati.